Oromiyaa fi Amaaraa akkuma humna shororkeessaatii PLF waloon qindaanii dhabamsiisan ergama diinaa ta'uudhaan kan socho'an humna shororkeessaa shanee dhabamsiisuufis hojii opereeshinii mootummaan federaalaa geggeessaa jiru milkeessuudhaaf qindoominaan kan hojjetan ta'uu pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi pirezidaantiin naannoo Amaaraa Dr. Yilqaal Kaffaale ibsaniiru. Gaggeessitoonni olaanoon naannolee lameenii humna shororkeessotaa irratti hojii qindoominaan hojjetamuu qabu irratti mari'ataniiru. Gabaasa Girmaa Hundeetiif Addunyaatu Sa'a. Gaggeessitoonni olaanoon mootummaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa humna shororkeessitotaa irratti hojii qindoominaan hojjetamuu qabu irratti mari'atanii pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa hojii opereeshinii joottan afraniif hojjetameen humni shororkeessaa shanee abdii kutachuun uummata irratti tarkaanfii abdii kutannaaf fudhachuu isaa ibsan. Humni shororkeessaa shanee uummata Oromoo irrattis ta'ee saba biraa irratti tarkaanfiin fudhataa jiru abdii kutannaa fi dhumni finxaalessummaa saba ofii nyaachuu ta'uu mul'isuu akka ta'e himan. በሰሞኑ ጠላት ብዙ ነገር አቅዶ ሲሰራ ነው የቆየው። ሻኔን ቲባ kana waan hedduu karoorfatee jechaa ture keessumaa ji'oottan sadan arfan darban opereeshiniin cimaan gaggeeffame waan tureef abdii kutachuuf mo'amuu waan mirkaneeffateef ulee sodaasaa mirmirsaa jira. Humni shororkeessaan kun tarkaanfiin fudhataa jiru kaayyoo shororkeessummaa isaa galmaan gahuuf uummata addaan qoqqooduuf biyya irratti sodaa uumuuf ta'uu himan. ሁሉም ጠላቶቻችን የሚመኙት የአማራ ህዝብና የኦሮሞን ህዝብ ለማለያየት ነው። ሻኔን ergamtuu wayyaaneetti gocha kana fudhachuun isaan yaanni diigumsaa isaa akka barbaadetti deemuuf waan hin dandeenyeef akkasumas qaamolee nageenyaa keenyaan aarsaa guddaa kaffalanii nageenya waan kabachiisaniif dhiyeessanii oliif gaditti kan bittinnaan wal gurmeessanii magaalota akka Gimbii, Dambidolloof Gaambeellaa irratti haleellaa qaqqabsiisuuf yaalan. Innis akka inni barbaadutti deemuuf waan hin dandeenye waan ta'eef ulee isaa uummata irra buufate. Diinonni keenya dura irratti gocha kana kanawwan uummata Oromoof Amaaraa addaan baasuudha. Uummanni Oromoof Amaaraa gargar bahuu hin danda'an eenyuyyuu gargar baasuu hin danda'u. Uummanni kun uummata hangadhuma addunyaatti waliin itti fufuu danda'udha. Kaayyoon shanee guddaanis uummata kana gargar baasuudha. Uummanni kun qormaatilee hedduu waliin kan darban waliin kufanii kan ka'anidha. Kana boodas qormaatilee hedduu waliin darbanii galmoota gurguddaa kan waliin mirkaneeffatanidha. Uummata kana lamaan wal nyaachisanii Itoophiyaa dadhabsiisuu hin danda'an. Shaneen irrumaa caalatti uummata Oromoo miidhaa akka jiru kan dubbatan Obbo Shimallis uummanni balaaleffannaa fi deeggarsa barbaachisu gochuu akka qabus dubbatan. Humna kana dhabamsiisuu fi mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Amaaraa waliin qindoominaan kan hojjetu akka ta'ee fi keessattuu hooggantoonni naannichaa hawaasa waliin qindaa'uun walitti dhufeenyaan uummata naannolee lameenii sadarkaa olaanaa irraan gahuu fi kutannoon kan hojjetan ta'us dubbataniiru. የጽንፈኝነት መንገድ ተከትሎ ህዝቡን እየጨፈጨፈ ያለው በዲሞክራሲያዊ መንገድ ማሸነፍ እንደማይችል ስለሚያውቅ ሻኔን karaa finxaalessummaa uummata fixaa kan jiruuf diimokiraasiin injifachuu akka hin dandeenye waan beekuufi Itoophiyaan riifoormii waan hundaa banteetti paartiin isaa gurmaa'ee dhiibbaa siyaasaa isaa ibsatee dorgomuu akka danda'uuf fedhii isaa karaa diimokiraasiin ibsachuu akka danda'u ni beeksisa. Akka danda'u ni beekas waamichis taasifneefirra. Humni kun karaa diimokiraasii kanaan injifachuu akka hin dandeenye ni beeka. Kanaaf karaa badii kana hordofuutti kan jiruuf kanaaf uummata Oromoo irratti akkas garaa jabaatte. Uummanni aarsaa kaffalaa jira. Hooggantoonni qaamoleen nageenyaa uummata isaaniif jedhanii aarsaa kaffalaa jiru. Aarsaan kunis tokkummaa Itoophiyaaf biyyatti fufsiisuuf hojiin diina kana jilbeeffachiisuu cimeetti fufa. Naannoleen lamaan humnoota federaalaa waliin ta'uun ni qolanna. Shaneen walitti dhufeenya naannolee lamaanii gonkuma fashaleessuu hin danda'u. Tokkummaa Itoophiyaa diiguu hin danda'an humna agasiis hin qabu. Shaneef TPLF gonkuma waan yaadan hin milkeeffatan. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa Dr. Yilqaal Kaffaale uummanni Oromoo fi uummanni Amaaraa hariiroo seenaa irratti hundaa'e hariiroo bulummaa qabaachuu isaanii eeruun diina lammiilee biyyattii hundaa kan ta'e humna shororkeessaa shanee dhabamsiisuu fi qindoominaan kan hojjetan ta'uu dubbatan. ኦሮሚያና አማራ እንዲጨፋጨፉ እንዲጋደሉ እንዲላዩና እንዲናጠሉ ኦሮሚያ ፊ አማራ አከ ወለጀሰን አከ ዲገማኒፍ jedhanii lammiilee keenya nagahaa irratti haleellaa shaneen raawwate tokkummaa keenyaa fi humna qindaa'aa uumnuun barbadaa'uu danda'a. Tokkummaa keenya haaressinee walitti bu'iinsa amma uumame irraa barannee akkuma kanaan dura ture waliin hojjechuun of haaressinee socho'uu qabna. Uummata madda odeeffannoo godhachuun hojii shororkeessummaa qulqulleessuuf hojii opereeshinii hojjetamaa jiru milkeessuun nageenya waaraa fiduu fi ni hojjennaas jedhan. እንዴት አድርገን መከላከል እንችላለን የሚለውን በጋራ እንደ ሀገርም እየተነጋገርን akkam goonee ofirraa qolachuu dandeenya kan jedhu waliin taanee akka biyyaattis ni hojjenna. Iddoolee daangaa irratti odeeffannoo wal jijjiiraa komitee waloo ijaarree diina waloo keenyaa waliin waraanuu qabna. Adeemsa ka'een gama keessaniitiinis wanti wal gargaaru ni jira.
diinni keenya baay'eedha. Oromiyaan qofaasaa falmataa tureera. Amma immoo mootummaan federaalaa keessumaa raayyaan ittisa biyyaa humna isaanii jabeeffatanii naannoo Oromiyaa yoo deeggaran diina rukutuu dadhabsiisuu fi balleessuun ni danda'ama. Isa ka'umsa godhannee nageenyi uummata keenyaa yeroo itti aanu ni mirkanaa jedhee abdadha. Gaggeessitoonni olaanoon naannolee lamaanii maricha irratti hirmaatanis humna shororkeessaa dhabamsiisuu fi sochii taasifamaa jiru galmaan ga'uu fi kutannoon kan hojjetan ta'uu dubbatan. Haleellaan tibba darbee lammiilee nagaa irratti raawwate saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa irratti ta'uu tarkaanfii tibbanaa olaantummaa seeraa